Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin haqa qabu kun poodkaastii Faanaati. Poodkaastiin Faanaa keenya har'aa qophii dhimma keenya jedhuun deebi'eeti kan inni jiru. Qophiin dhimma keenya har'aa dhimma isaa kan taasifate bunaa fi turizimiidha. Bunni akkamittiin damee turizimii guddisuu danda'a? Keessumattuu biyya keenyatti immoo bunni aadaa keenya waan ta'eef kanarratti obbo Nagaash Solomoon Daayireektara Karooraaf Baajetaa Koomishinii Turizimii Oromiyaa isaa waliin turtii ni qabaanna hanga xumuraatti nu faana bu'uudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Obbo Nagaash guddisanii isin galateeffadha eeyyamamoo taatanii ibsaaf yaada nuuf kennuudhaaf asitti waan nuuf argamtaniif. Isinis galatooma baga nagaan dhuftan isin jechuu barbaada. Ayyee galatooma. Mee obbo Nagaash keessumattuu erga yeroo dhiyootii as bunni aadaa keenya keessatti beekamaadha. Haa ta'uti garuu buna damee turizimii keessatti shoora isaa akka ba'atuu fi piroojeektiin tokko labsameeti kan inni ture naannoo Oromiyaatti. Mee gara piroojeektii sanaatti tun dhufin tura. Mee bunni Oromoodhaaf biyya keenyaaf maali kan jedhu laatu kaani? Dhugaadha. Egaa bunni uummata keenyaaf akka Itoophiyaattis haa ta'u akka Oromiyaatti waan baay'eedha. Yeroo bunni danfuu adeemsa mataasaa qaba. Buna keessatti immoo marii adda addaatu jira, marii maatii jira, marii ollaatu jira. Waa baay'ee of keessaa qaba. Adeemsi ittiin bunni oomishamu mataasaatiin inni mataasaatiin adeemsa mataasaa hin qabaata. Uummanni keenya bunaaf nagaa hin dhabinaa jedha. Kana jechuun bunni ammam jiruuf jireenya hawaasa keenyaa keessatti bu'aa akka inni qabu, faayidaa akka inni qabu, iddoo olaanaa akka inni qabu nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf bunni jiruuf jireenya hawaasa keenyaa calaqqee isaa keessaa isa tokko ta'ee walitti dhufeenya hawaasummaa kan cimsu ganama gaafa namni ribaa ka'u jalqaba buna wal waamu ollaan akkam bultee waliin jedha. Sana keessatti marii adda addaa gaggeessaa, maatii walitti dhufaa, marii adda addaa gaggeessaa. Kanaaf buna dhuguu sana qofa odoo hin ta'in walitti dhufeenya hawaasummaa cimsuu keessatti illee gahee olaanaa taphata. Gama biraatiinis immoo dinagdeedhas. Bunni dinagdeedhas eenyummaadhas keessattuu Itoophiyaadhaaf koffii arabikaa kan jennu kuni biyya kana keessa qofatti kan argamu waan ta'eef Itoophiyaan land of origins akka ishiin jedhamtu keessatti gahee mataasaa taphata. Kanaaf bunni uummata Itoophiyaafis haa ta'u uummata Oromoodhaaf waa guddaadha. Gara Booranaatti faa yoo deemnu buna qalaa kan jennu jira. Achirratti suni sagantaa guddaa, kabaja guddaadhaan kan gaggeeffamu jechuudha. Kanaaf amma akka uummanni Oromoos bunaaf bakka kennu agarsiisa. Waaqa isaallee kan ittiin kadhatu keessa buna danfisuudhaan, buna dhaabbachuudhaan kanaaf waa baay'eedha jechuudha waa'ee bunaa hin kaasna yoo ta'e. Ayyee qabiyyeewwan bunaa wajjin wal qabatan akka biyya keenyaatti sadarkaa hawaasa keenya keessatti duudhaalee hedduu yookaas albuuda aadaa ta'an kan biyyaaf ooluu danda'an hedduun isaanii akka argamanidha kan inni argisiisu kana jechuun. Gara turizimiitti gaafa finnu bunni akkamittiin turizimii ta'uu danda'ame? Egaa akka Koomishinii Turizimii Oromiyaatti koomishiniin keenya adda hundeeffame kaasee naareetiiviin turizimii biyya kanaa ittiin ilaalamu jijjiiruudhaaf yaadamoota haaraa, ilaalamoota haaraa bocuudhaan suni gahee inni guddina turizimii biyya keenyaa akkasumas naannoo keenyaa keessatti taphatu akka inni fooyyessuu danda'uuf jecha yeroo jalqabaaf waggaa 3 kana arfan kana yaadamni turizimii bunaaf shaayii beeksisuu kuni jalqabame jechuudha. Kana gaafa jennu akkuma beekamu biyya kanatti yeroo baay'ee sarara seenaa jedhamee naannoo sarara kaabaa kana sarara aadaas jedhamee gara kibbaa kana baay'inaan turistoonni kan daawwachaa turanii. Oromiyaan immoo qabeenya bal'aa uumamaanis aadaadhaanis seenaadhaanis hedduu qabaattee otoo jirtu garuu irra darbamaa tures beeksifamaas hin turre jechuudha. Xiyyeeffannoon itti kennames baay'ee gadaanaa waan tureef kana jijjiiruudhaaf egaa Koomishiniin Turizimii Oromiyaa qabeenya maalii qaba
kan jedhu qorannoon adda baasuudhaan Oromiyaan maaliin beekamuu qabdi? Maaliin hawwata turizimii ta'uu dandeenya? Maaliin kaartaa turizimii addunyaarra kaa'uu dandeenya? Ka jedhu qorannoon adda bahee isaan keessaa tokko qabeenya bunaa fi shaayiiti jechuudha. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti qonni bal'inaan beekamaadha. Garuu immoo yeroo baay'ee qonni kun adeemsa keessa darbee gabaaf dhiyaachuun akkuma jirutti ta'ee gosa turizimii qonna kan jennu keessaa agroo turizim kan jennu keessaa kun isa tokkodha jechuudha. Turistoonni baay'een adeemsa qonni ittiin gaggeeffamu jalqabarraa kaasee lafa qopheessuurraa kaasee facaasuurraa kaasee yookiin biqiltuu sana dhaabuurraa kaasee haga dhaqee buna ta'utti bunni sun funaanamee miiccamee deebi'ee immoo akaa'ameellee paak ta'ee gara buna amma qaqqabutti amma buna danfisuutti ka jiru sana vaaluu cheenii hedduutu jira jechuudha. So isa kana daawwachuu ka barbaadan hedduutu jiru. Kanaafi galii karaa kanaatiin sharafa biyya alaa argachiisuu dhaaf jecha turizimii bunaaf shaayii kana beeksisuun barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu gara sarara kibba lixaa fincaa'aawwan garaagaraa aadaa baay'ee bal'aa boonsaa ta'ee uummata qabu hedduutu jira. Kana bira dabalatee immoo qonna gosa garaagaraa haa jiraatuyyuu malee bal'inaan bunni baay'inaan beekama gara sanatti. Koffii arabikaa kan jennu kunis immoo akka addunyaatti Itoophiyaatu addunyaadhaaf gumaache jechuudha. Bakka argama bunaa kana sirriitti itti fayyadamnee addunyaa as waamuu bunni eessaa argame ka jedhu kana saayintistoonni garaagaraa qorattoonni adda addaa akkasumas immoo daawwattoonni gosoota adda addaa biyya kana dhufuu danda'u. Isa kana immoo yoo nuti baasnee hin himatiin namni akkasiin beekee dhufuu danda'u hin jiru jechuudha. Kanaaf gosa turizimii kana haaluma baratameerra adda gochuudhaan gara konseptii turizimiitii yoo ilaalle namoota biyya alaa oomisha isaarraa kaasee haga paakeejii isaarratti haga koffii seremonii ka jennu yookiin sirni bunni ittiin danfu mataa isaatiin oomisha turizimii keessaa tokkodha jechuudha. Akkaataa ittiin bunni biyya keenyaa ittiin danfu mataa isaatiin hawwata tokko jechuudha. Kanaaf isa kana immoo bakkuma bunni sun argamutti bakkuma inni jirutti geessinee daawwachiisnee irra caalaa namoonni attachmentii waan sana wal qabatu kana gammachuu guddaa argachuu danda'u. Wantoota biraallee sarara sanarratti waan argatan daawwachaa aadaa hawaasaallee ilaaluun wanti baay'een kun achi keessatti argamuu danda'a waan ta'eef turizimii bunaaf shaayii jennu kana akka kanatti gara gabaatti akka inni dhufu gochuudhaaf tuur opereetaroota adda addaa miidiyaalee garaagaraa influensaroota adda addaallee achi keessatti hirmaachisuudhaan akka isaan beeksisan akka konseptiin turizimii bunaaf shaayii kun akka inni paakeejii ta'ee yookiin akka gurguramuuf sana keessatti akka inni hammatamuu danda'uuf koomishiniin turizimii Oromiyaa bal'inaan qooda fudhattoota wajjin hojjechaa turee jira hojjechaas jira. Abbaa taayitaa bunaaf shaayii wajjinis walii galtee walii mallatteessuudhaan isaa wajjinis irratti hojjechaa jirra. Qarcaansee dhaabbata dhiyeessii bunaa isaa wajjinis sirriitti irratti hojjechaa jirra jechuudha. Kun egaa gara sarara kibba lixaa qofa miti jechuudha. Gara Gujii kanas yoo deemnee buna baay'inaan bakki itti oomishamu faarmii gurguddaatu jiru yookiin immoo bakka qonnaa bakka bunni itti miiccamu gurguddaatu jira jechuudha. Kanaaf adeemsa isaayyuu ilaalla yoo ta'e inni mataa isaatiin hawwata guddaadha. Wanta biraallee dhiisnee suma ilaalla yoo ta'e. Kana biyyoota baay'ee irratti carraa piroosesii kana hundumaa ilaaluun argattu. Carraa ittiin bunni akkaataa itti danfamu hoteelota keessa yoo seentu amma iddoo iddootti buna duudhaasaa eegee akkaataan ittiin danfisanii jira. Iddoo iddootti immoo bunni akka itti danfe hin beektu garuu bunni sii dhufa. Kanaaf vaayibii sana barbaada turistiin amma adeemsa ittiin bunni sun danfuu suni mataa isaatiin hawwata waan ta'eef isa kana gaa Itoophiyaan immoo land of origins ka jedhamte keessaa tokko isa kana waan ta'eef kana akka addunyaatti qabeenya Oromiyaan yookiin Itoophiyaan addunyaaf gumaachite kana immoo sirnaan beeksisuun irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef
koomishiniin keenya isa kana beeksisuu irratti qooda fudhattoota gara garaa wajjin sirriitti irratti hojjechaa jirra. Isumaanis dabalatee saayikil tuur kan jennu Jimmarraa kaasnee gara Aggaarotti kunis imala sana of keessaa qabata jechuudha. Tokko namni haala teessuma lafa sanaa daawwachaa ilaalaa buna ilaalaa daawwachaa deema. Kanaaf kiiloomeetira naannoo kiiloomeetira 50 Jimmaa hanga Aggaarotti saayikiliidhaan daawwachiisuun wantoonni akkasii kun haala baratamerraa dabarree at least oomishaalee adda addaa tajaajiloota adda addaa paakeejii turizimii keessatti akka dabalamuuf koomishiniin keenya gama kanaan hojjechaa jira jechuudha. Hagamteera kun erga jalqabee arguma koomishiniin waggaa edda koomishiniin hundaa'eeyyuu kun almost marsaa arfaffaatiif bara kana gaggeessinee jirra. Achirratti egaa influenceroota hedduutu jiru. Influenceroota hedduu gaafa fayyadamnu namoota dhiibbaa uumtoota jechuun namni tokko xiqqaate miliyoona 3 miliyoona 4 sanaa ol hordoftoota nama qabu jira. So bakka tokko deemanii gaafa viidiyoo tokko waraabanii isaan poost godhanii hagasuma riichiin dabalachuudha. Hagasuma ri'aakshiniin dabalachuudha. Hagasuma bakki sun namoota hedduu biratti ate taayim qaqqabuu danda'a jechuudha. Kanaaf miidiyaan garaagaraallee irratti hojjechaa jira. So jijjiirama guddaatu jira. Xiyyeeffannoon mootummaan yeroo ammaa kana turizimiif kenne mataa isaatiin gahee mataa isaatii taphata. Garuu akka koomishiniittis nus hojiiwwan kana dura hin beekamiin galtee turizimiitiif ta'uu danda'an isaan kana kan akka isaan ba'anii mul'achuu danda'an keessumattuu Oromiyaa yoo ilaalle qabeenyi ishiin qabdu baay'ee bal'aadha. Garuu immoo qabeenya kana hagam beeknaa hagamii bu'aa akka inni buusu hubannee jirra yoo jenne baay'ee guddaatu nu hafa jechuudha. Kanaaf koomishiniin keenya sana beeksisuu irratti halkanii guyyaa hojjechaa jirra. Bakka hunda qaqqabne irra jechuu miti. Garuu aga hundeeffama keenya asii kaasnee waajjira hundeessuurraa kaasee caasaa magaalaa irratti gadi buusuurraa kaasee hojiiwwan gurguddaa keessattuu bara baraan torbee turizimii jechuudhaan dhaabbilee idil addunyaallee fiduudhaan biyya kana akka isaan wal baran qabeenya turizimii nuti qabnu akka isaan beekan Oromiyaan immoo sadarkaa idil addunyaatti beekamuu dandeessu nutu dubbatachuu qaba jechuudha. Maaliif qabeenya keetiin himattu yoo ta'e namni dhufee qabeenya kana qabdadhee barbaadee sitti hime si kakaasu hin jiru. Kanaaf qabeenya kee kana situ qoratee addunyaaf beeksisuun irra jiraata jechuudha. Kanaaf kan Oromiyaa baay'ee hojii guddaa nu gaafata. Jalqabbiin jiru gaariidha. Jaruusa kanas immoo mootummaan xiyyeeffannootti kenne yeroo ammaa kana hojiin gurguddaan fakkeenya turizimiidhaaf ta'uu danda'an babal'aan akka biyyaattis hojjetamaa jira. Akka naannoo keenyaattis immoo hojiiwwan gurguddoon misooma turizimiitiin wal qabatee hojjetamaa jiru jechuudha. Keessumattuu erga koomishiniin kun hundeeffameeti damee kanaan biyyattii beeksisu qabeenya Oromiyaan qabduu fi Itoophiyaan qabdu beeksisuun gumaacha sabaa taate kan inni jiru. Jijjiiramoota dhufan argitaniittu maal taajabdan maal qorattanii bira geessan keessumattuu turistoota biyya alaa gara naannoo keenyaatti gara naannolee buna oomishuudhaan beekamanitti hawwachuu bunaa fi turizimii walitti hidhamee jiru kana erga beeksisuun hojiin isaa jalqabameeti bu'aaleen dhufanii fi jijjiiramni damee kana irratti dhufan tarii dameewwan turizimii birootiif illee fakkeenya ta'uu danda'an wanti dhufee jira laata qorannoo keessanii yookaas gama keessanii wanti isin irra geessan yoo jiraatu. Egaa gama kanaatiin wanti dhufe inni jalqaba ilaalcha. Jijjiirama ilaalchaati jechuudha. Jijjiirama ilaalchaa tokkoffaa abbootumti qabeenya buna faarmii qaban mataa isaaniitiin jalqaba irratti fedhiin isaan kanaaf agarsiisuudhaaf qaban baay'ee guddaa hin turre. Isa kanatti siqnee itti deddeebinee balbala isaanii rukunnee bansiifnee jirra jechuudha. Inni kan biraa jalqabumayyuu qabeenyichi konseptii turizimiitiin ilaalamuu danda'a. Namoonni dhaqanii daawwachuu danda'u kan jedhu mataa isaatiin hubannoo uumuun waa tokko jechuudha. Turizimii bunaaf shaayii gaafa jennu namoota baay'eetti warra konseptii turizimii hin beekneef wanti isaa haaraadha jechuudha. Even tuur opereetaroota biyya kana keessa jiran illee warra paakeejii turizimii gabaa idil addunyaatti gurguran nuti gaa isa kakaasuudha jechuudha. Imala wal baruu qopheessina. Miidiyaadhaafis akkasumas tuur opereetaroota kanaafis
imala wal baruuti kan nuti qopheessinu akka seektara mootummaatti malee nuti kallattiin kan gurgurru garuu jarri sun immoo gabaa addunyaatiif dhiyeessanii paakeejii keessa gashanii keessummoota isaanii gara sana fidanii akka daawwatamu akka godhan haala mijeessina jechuudha. Kanaaf isa kana keessatti tuur opereetaroonni nuti achi geessine yeroo baay'ee kan isaan jechaa turan nuti qabeenya hedduurra taa'aa turre. Daabboo asitti ganneet iddoo biraatti waan biraa barbaadaa turre kan jedhu. Kanaaf ergasii jijjiiramni dhufe turistoonni baay'inaan gara sanatti imaluu jalqabanii jiran jalqabbiidha. Imaluu jalqabanii jiranii keessattuu naannoo Jimmaa kanaan wal qabate baay'inaan hin daawwatama. Bira darbees immoo bakkeewwan biroos turistoonni alaa keessattuu warri cancala daldala bunaa kana keessa jiran biyya alaa keessa jiran kuni dhufanii akkaataatti oomishni bunaa kun gaggeeffamu qulqullina isaallee jalqabaa kaasanii amma dhumaatti ilaalanii waliigaltee si wajjin mallatteessanii daldalallee si wajjin hojjechuu danda'u. Warreen akkasii kun baay'inaan dhufaa jiru yeroo ammaa kanatti jechuudha. Kanaaf ilaalcha irratti kan amma hojjechaa jirru. Maaliif beeksisa gaafa hojjettu inni jalqabaa awarenessiidha. Hubannoo uumtaa hubannoo uumte sanaan immoo adeemsa keessa maaltu dhufa jijjiiramni ilaalchaa sun gara aakshiniitti dhufa gara gochaatti dhufa jechuudha. Namoonni aakshinii fudhatanii deemanii daawwachuu amma nuti akka daawwatamu agarsiisaa jirra. Jiraachuu isaatti himaa jirra. Sana booda immoo lakkoofsi xiqqaa hin jedhamne immoo dhufaa jira jechuudha. Biyyoota garaagaraarraa dhufanii bakka sana daawwachaa turanii biyyoota arabaarraa namoonni sooreyyiin bebbeekamoon hedduun dhimmoota islaamik affeersii wal qabatee Itoophiyaa keessatti waggaa darbee gaggeeffamin jarreen sanallee gara sana geessinee jirra jechuudha. Kun maaliifi tokkoof namoonni bebbeekamoon biyyoota alaarraa dhimma adda addaatiif gaafa isaan biyya kana dhufanii carraa sanatti fayyadamnee waan sana beeksisuu waan sana wal barsiisuu bakka sana wal barsiisuu dan Itoophiyaan Oromiyaan maal fakkaatti kan jedhu asuma Finfinnee qofa ga'anii akka isaan deebi'anii goonu amma dandeenyutti gara sanatti akka isaan socho'anii waa hubatanii deebi'anii goona. Kanaaf jijjiiramni hin jira kan jedhu abdii qabna. Gara fuulduraatti immoo kana caala yeroo namni hubannoon isaa sirriitti baname keessattuu tuur opereetaroonni paakeejii isaanii keessa galfatanii gurguruu jalqabanii jiranii jalqabbii jira garuu bal'inaan immoo fuulduratti madda galii guddaa gabaa guddaa harkisuu danda'a jenneet abdanna waan ta'eef. Tarii qonna yookaas turizimii qonnaa wajjin wal qabatudha wanti kun. Rijireessaan immoo achi keessatti aadaa hedduun hin calaqqisiifama. Sirnoonni garaagaraas ni gaggeeffamu. Oromoon immoo qeesaa mana isaa keessaallee buna hin dhabu waan ta'eef. Tarii hariiroo hawaasummaa cimsuu damee dippiloomaasii keessa galchuu damee daldala addunyaa keessa galchuu keessatti tokkoon adeemsa achi keessa jiranii qabeenya jedhee ta'ii yaada. Tarii qabeenyota kanneen duudhaalee achi keessa jiran faayidaa biyyaalessaatiif fayyadamu keessumattuu bunaa wajjin wal qabatanii kan jiran bunaaf nagaan dhabinaa jedha Oromoon akkuma isin jettan iyyuu nagaadhaa wajjin wal qabsiisuu kana gara faayidaa biyyaalessaatti fiduudhaaf wanti yaadamee jira laata keessumattuu damee keessan beeksisuu haa ta'u iyyuu malee wanti akka karooraatti qabattanii socho'aa jirtan yoo jiraate. Egaa nuti vaaliyuu uummanni keenya qabu yookiin duudhaalee uummanni keenya qabu sana baasnee jiruuf jireenya hawaasaa akka inni jijjiiruu danda'u walitti dhufeenya obbolummaa akka inni cimsuu danda'u akkasumas immoo vizibilitii idil addunyaa irratti qabnu dabaluu akka inni danda'uuf sadarkaa sanatti irratti hojjenna jechuudha. Fakkeenyaaf amma nuti turizimii gaafa yaannu turizimiin daangaa hin qabu jenneetu yaanna jechuudha. Misoomni turizimii, guddinni turizimii, beeksisni turizimii daangaa qabaachuu hin qabu. Maaliif Oromiyaa qofa beeksistee turistiin Oromiyaa qofa barbaadee dhufuu dhiisuu danda'a. Naannolee ollaa wajjin walitti dhufeenya gaarii uumuun nurra jiraata kan jedhu amantaa akkasii hin qabna. Naannoleen ollaa kun immoo wantoota baay'eedhaan keessattuu warreen daangaa waliin qooddannu wantoota baay'eedhaan walitti dhufeenya hawaasummaa kanatu jira jechuudha. Kanaaf duudhaa Oromoo keessa kan jiru nageenyi waliin mariin inni kuni gama sanaa keessattis akka inni mul'atu barbaanna jechuudha. Kanaaf koomishiniin keenya egaa akkuma dura isiniin jedhe
ofii keenya qofa ol kaanee mul'achuu qofa osoo hin ta'in naannoleenis nu wajjin ka'uutu irra jiraatu kan jedhu amantaa akkasii qabna waan ta'eef muuxannoo Koomishiniin Turizimii Oromiyaa keessa darbee jijjiirama gama turizimiitiin fidee akka isaan nurraa baratan illee baay'een isaanii as dhufanii muuxannoo fudhatanii jiran jechuudha. Kun tokko walii qooduu isa jedhu sana mataa isaatiin hin agarsiisa. Walitti dhufuu tokkummaa uumuu miira obbolummaa nu gidduutti akka uumamu taasisuun duudhaa sana keessa hin jira jechuudha. Dhimmoota biraatiin wal qabatee fakkeenyaaf qabeenya turizimii daangaa naannolee gidduu jiran illee isa kanallee qaamonni dhimmi isaa laallatu akkuma jirutti ta'ee unu garuu gidduu kanatti nuuf isaan gidduutti garaagarummaa otoo hin ta'in tokkummaa gara tokkotti yoo dhufne qabeenya kana fakkeenyaaf turistiin as Oromiyaa dhufee daawwatee Affaar deemee daawwachuu qaba kan jedhu amantaa qabna. Achi daawwatee immoo Tigraay daawwachuu qaba kan jedhu amantaa qabna. Naannoo Amaaraa daawwachuu. Kun maal fidaa tokko akka biyyaatti galii guddaa irraa arganna. Oromiyaa turtii guyyaa 2-3 turuu danda'a 4-5 ji'a tokko ol turuu danda'a. Fakkeenyaaf amma Baalee yoo geessite Baaleen qofti ji'a tokko ol si tursiisuu danda'a. Baalee qofti isaa jechuudha. Keessattuu warra simbiroota daawwatanii fudhatta yoo ilaalle simbiroota achi jiran tokko tokkoon ilaaluudhaaf yoo xiqqaate guyyaa 15 guyyaa 10 ol Baaleen qofti si tursiisuu danda'a. Kanaaf turtii turistii biyya kanaa gaafa dabalchiisnu achi keessatti Oromiyaa keessa turee nan ba'a yoo jedhee lakkii ollaa kanas immoo waan akkasii jira waan addaa isas daawwadhu naannoo akkasiis immoo kana jira isas daawwadhu jetteeni haala mijeessuuf waanuma seektara turizimii kanarraa eegamu walitti dhufeenya akkasii poozitiiv waan ta'e nuti ilaalcha akkasii qabna akka Oromiyaatti. Maaliif naannoleen kun walitti dhufne yoo tokko taane yoo cimne biyya cimtu biyya ijaaramte biyya guddoo sadarkaa idil addunyaatti beekamtii qabdu qabaanna jechuudha. Kanaaf wanti naannoo tokko keessa jiru naannoo biraa keessa jiraachuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf Affaar akkuma dura waa'ee bunaa Oromiyaa irratti kaasaa ture Land of Origins kan jechisiise keessaa tokko dhalli namaa mayonaatti seenaadha qorannoon kan bira ga'ame iskileetanii guutuu kan argame naannoo Affaaritti jechuudha. Sheer godhu jechuudha Land of Origin Oromiyaan asii Land of Origin sheer goote jechuudha. Isaan kaanis akkuma kana waa of keessaa hin qabaatu. Kanaaf isa kana gaa ijaarsa biyyaa keessatti miira obbolummaa mariidhaan biyyaalessummaa kana cimsuu jabeessuu keessatti keessattuu turizimiin gahee olaanaa taphata. Tokko hawaasummaadha faayidaa hawaasummaa qaba. Jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessa gama dinagdeetiin laayif istaayiliin kee akka jijjiiramu ni taasisa. Naannoo kee akka kunuunsitu akka bareechitu taasisa. Fakkeenyaaf amma kooriidarii maaloo yoo laallee fudhanne kun amma mee uummanni keenya magaala keessa jiru kun ammam keessi isaa gammadaadha edda kooriidariin ijaarame yoo jettee ilaaltu waan baay'ee wanti namatti tolu hedduun hin jira jechuudha. Bunni immoo sana keessatti gumaacha bunni immoo achi keessatti gumaacha mataa isaa qaba. Achi keessatti amma fakkeenyaaf bunaaf nagaa hin dhabiina gaafa jettu marii buna danfistee teessee marii gaggeessuu dandeessa. Buna danfistee achi keessatti wantoonni kun lamaan jiruuf jireenya dhala namaa keessattuu aadaa uummata Oromoo keessatti bakka olaanaadha kan isaan qaban. Maaliif bunaaf nagaan dhabiinaan wantoonni kun jireenya namaa keessatti baay'ee murteessoo ta'uu isaanii nutti agarsiisa jechuudha. Buna manaa qabaachuun keessummaan gaafa sitti dhufu maatii kee wajjin ollaan gaafa sitti dhufu yoo xiqqaate buna manaa qabaachuu qabda jechuudha. Yoo xiqqaate waan biraa yoo dhabde bunallee sinii danfisa bunallee sinii danfisa. Buna sana keessa haasaatu jira mariitu jira yaada walii kennuutu jira wal hubannootu jira. Isa kanaafi duudhaalee sana fayyadamnee immoo marii biyyaalessaallee gaggeessuudhaan garaagarummaa hawaasa gidduu jiru kanallee furuudhaaf duudhaalee sanatti deebi'uun fayyadamuun waanuma gaariidha. Koomishiniin keenyas isa kana akka inni jajjabaatuuf fedhii guddaa qabna jechuudha. Ayyee obbo Nagaash guddiseenis galateeffadha. Mee dhimma kanarratti akkas naaf dabaltan kan hin barbaadu tokko mootummaan xiyyeeffannaan damee turizimiitiif kennee naannawaalee garaagaraatti qabeenyaalee turizimii jiran misoomsuu irratti xiyyeeffateeti kan inni jiru. Wancii fudhachuu dandeenya, Baalee fudhachuu dandeenya, Gorgoraa fudhachuu dandeenya, naannawaalee kan biraatti illee akka kana. Kana keessatti turizimii bunaa jedhamee akka Koomishinii Turizimii Oromiyaatti kan jalqabame kuni
naannawaalee kanatti beeksisuudhaaf babal'isuudhaaf hojiilee hojjetamaa jiran utunaaf kaastaniiti. Tole egaa mootummaan xiyyeeffannoo addaatti kennee seektara kana akka inni of danda'ee dhaabatu gochuu keessatti gahee olaanaa taphatee jira. Keessattuu seektarri turizimii biyya kana keessatti seektaroota adda addaa wajjin walitti maxxanee deemaa ture jechuudha. Xiyyeeffannoon itti kennamuu dhabuurraan kan ka'e garuu jijjiirama asitti seektarri turizimii ministeera irraa kaasee of danda'ee akka hundaa'u ministeera mataa isaatiin akka bulu xiyyeeffannoo mootummaan itti kenne keessaa tokko jijjiirama isa sana jechuudha. Structural change kan jennu kana sun naannoleenis mataa isaanii danda'an immoo garaagarummaan haa jiraatu iyyuu malee sadarkaa naannoottis biiroon aadaaf turizimii, biiroon dargaggoo fi aadaaf turizimii maal jedhamee seektara adda addaatu walitti makamee jira. Garuu yeroo ammaa kana innis xiyyeeffannoo argatee akka turizimiin of danda'ee bahutti irratti hojjetamaa jira. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti immoo koomishiniin turizimii Oromiyaa biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa irraa adda bahee of danda'ee akka inni hundaa'u taasifamee jira jechuudha. Inni tokko isa kana xiyyeeffannoo gama kanaan kenname. Kan biraa labsiiwwan adda addaa kanaan dura hudhaa ta'anii gama seektara turizimiitiif rakkoo ta'aa turan kunis irra deebiidhaan akka fooyya'u ministeerri turizimii irratti hojjechaa jira. Yeroo dhiyoo keessatti inni kunis yaada furmaataa fidee dhufa jennee abdanna. Inni kan biraagaa mootummaan utubaalee dinagdee keessaa turizimiin tokko jedhee fudhatee irratti hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Turizimiin qabeenya bal'aa qabnu kana gara dinagdeetti jijjiiruu keessatti akkasumas immoo faayidaalee hawaasa dinagdee inni qabu hubachuudhaan akkasumas walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti turizimiin gahee mataasaa kan taphatu waan ta'eef inni kunillee imeejii biyyaa kana yookiin ilaalcha biyya kanaa sadarkaa idil addunyaa keessatti biraandii mataa ishii dandeessee land of origins jennee gaafa of beeksisnu biyyoota addunyaa irratti amma yoonaatti ala namaas haa ta'u bunas haa ta'u maalis haa ta'u argama wantoota adda addaatiin Itoophiyaan land of originsiidha jennee of beeksisaa jirra jechuudha. Kun egaa biraandii mataa keenyaa sadarkaa nutitti gabaa turizimii keessatti ittiin dorgomuu dandeenyu keessaa tokko isa kana. Wanta qabnu kana addunyaatti baasuudha jechuudha. Kanaaf mootummaan yeroo ammaa kana immoo akkuma dura ka'ee naannolee adda addaa keessatti pirojektoota gurguddoo ka'umsa ta'uu danda'an, moodela ta'uu danda'an hojjechaa turee jira, hojjetamas jira. Inni kun immoo seektara turizimiitiif kaka'umsa guddaadha kan inni uumaa ture. Ammas uumaa jira. So isa kana egaa inni kun tokkoof dinagdee keessatti maal inni kan fiduu danda'u? Ilaalcha biyyaa keessatti maal inni kan inni fiduu danda'u? Itoophiyaan of dandeessee pirojektoota gurguddoo akkasii kaleessa bakka hin daawwatama jedhamee hin yaadamne. Har'a garuu daawwattoonni biyya alaa hedduu akkasumas immoo kan biyya keessa hedduun isaanii amma wancii yoo fudhanne wancii kaleessa akka tiippiitti kennamaa ture jechuudha tuur opereetaroonni adda addaa. Yeroo ammaa kana garuu world class destination jennee warra waamnu keessa beeksisnullee kan ittiin qaanofne keessa faasilitiin hedduu guutamee fi kan jiru keessaa tokko isa kana. Kun egaa xiyyeeffannoo mootummaan sanaaf kennedha. Jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruu keessatti gahee mataasaa taphatee jira jechuudha. Ilaalcha naannoo keenyaa ol kaasuu keessatti gahee mataasaa taphatee jira jechuudha. Yeroo har'aa daawwattoonni biyyoota adda addaa bakka sana guyyaa guyyaadhaan dhaqu. Baay'ee bakka jaalatamudha, baay'ee bakka nama hawwatudha. Uummanni sunis waggoota dheeraadhaaf naannoo sana qabeenya sana kunuunsee turee jira. So ammas qabeenya sana kunuunsanii itti fufsiisuun faayidaa hawaasa dinagdee naannoo sana eegsisuun akkuma jirutti ta'ee garuu immoo qabeenyota kana qabeenya uummataa sadarkaa idil addunyaatti ittiin beekamnu ta'uunsaa beekamuutu irra jiraata jechuudha. Isa kanaaf hundi keenya kunuunsa barbaachisaa ta'e beeksisa barbaachisaa ta'e irratti kan hojjennu ta'a. Garuu kanaan maaltu dhufeedha? Kanaan tokko jiruuf jireenya hawaasaa naannoo hawwanni turizimii sun misoomeetti jijjiiramni dhufee jira. Carraan hojii argamee jira. Wancii fudhannee qotee bulaan naannoo sanaa manni sadarkaa isaa eeggatee ijaaramee kennameefii jira. Hojiiwwan garaagaraa keessatti dargaggoon naannoo sana jiraachaa turan dhalattoonni iddoo sanaa akka isaan gurmaa'anii hojjetan taasifamee jira.
waldaa daawwachiistotaatiin akkasumas immoo yabala irratti akkasumas immoo keessummeessuu hoteelota achi keessa jiran Skylight keessatti ijoollumachiitu leenjiin kennamee fi achi keessa qaxaraman jechuudha. Baay'een isaanii sadarkaa tajaajilaatti warri jiranii sun hawaasicha fayyaduu keessatti gahee mataasaa qaba jechuudha. Inni kan biraagaa misooma bakkeewwan akkasittiin misooman kana biratti immoo turizimii fi buna wal qabsiisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Keessattuu gaa amma waa'ee bunaa gaafa yaadnu kilaayimeetii koondishinii mataasaa qaba. Agiroo iikooloojii bunni keessatti biqiluu danda'u kan iddoo isaatiin qabaata. Wanticha bakkuma sana deemneetu kan daawwachuu dandeenyu garuu haala ittiin bunni danfu haala ittiin bunni beekamuu danda'u immoo naannoo hoteelota keenya Oromiyaa keessa jiranis haa ta'u bakkee adda addaa jiran keessatti hoteelonni gurguddaan koornara bunni itti danfu qopheeffatanii achi keessatti beeksisaa jiru jechuudha. So malee amma buna finnee iddoo qilleensi isaa mijanneefitti hin dhaamne tachitti kana beeksisna otoo jenne mijatus rakkisaa ta'a. Garuu bakkuma jiru sanatti idduma jiru sanatti dhaqanii daawwatanii qabeenya naannoo sana jirus arganii buna sanas immoo dhandhamanii bakka sanatti akkaataatti bunni danfu hawaasichi akkamitti akka danfifatu dhaqanii ilaalanii ofuma isaaniitiin adeemsa ittiin bunni sun inni ta'u akka isaan godhanii inni kun haalota adda addaa mijeessuu keessatti hojjetamaa jira jechuudha. Daandii biyya beeksisuuf naannoo sana beeksisuu ta'uu ni mala jechuudha. Naannoo sana beeksisuudhaaf Jimmaa fi naannoo Ilubaaboor qabeenya bunaa qofa miti kan qaban. Qabeenya hedduutu jira. Fincaawwan hedduutu jira. Aadaa baay'ee boonsaa addunyaa kanatti yoo beeksisne ittiin beekamuu dandeenyu nyaataaf dhugaatii dabalatee uffannaa dabalatee sirboota adda addaa dabalatee sagantaawwan taateewwan adda addaa hawaasichi kaleessaa kaasee durii kaasee ittiin beekamuu dabalatee bakkeewwan seenaa qabeessa fakkeenyaaf Saambee geessuudhaaf callisteetuma daandiirra fuutee deemuu qofa odoo hin taane bakka seenaa guddaadha Saambeen sun jechuudha. Garuu wantoota kana daawwachiisaa, magariisa agarsiisaa, jiruuf jireenya hawaasaa akka isaan exploor godhan gochaa yoo geessite baay'ee itti gammadoo ta'u. Akkamitti hawaasni naannoo sana magariisa wajjiniin wal firoonfatee mana isaarraa amma fakkeenyaaf manoonni baay'een karaarra yoo deemtu mul'atu bosonaan uwwifamee jira keessa garuu uummata jiraata jechuudha. Kuni agam Oromoon akka inni uumamaaf kabaja qabu uumamaaf bakka akka inni kennu nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf inni kun immoo babal'achuu qaba bakkeewwan adda addaatti qabeenya uumamaa kana yeroo ammaa kanas muummichi ministeeraa xiyyeeffannoo keessattuu ashara magariisaatiin biqiltuun deebi'ee akka inni sirriitti bosona ta'u irratti hojjetamaa jira jechuudha. Bakkeewwan adda addaa yeroo ammaa kan kaleessa qullaa turan har'a gara bosonaatti kan jijjiiramaa jiran ni jiru. Garuu isa kanammoo hawaasni keenya ammam kunuunsinee ammam sirriitti waan sana nuuf ta'uusaa dhalootaaf ta'uusaa barree kunuunfachaa jirra kan jedhus akka gaaffiitti ta'e garuu immoo hojiiwwan kun leegaasii Oromoon addunyaadhaaf kennu kana keessatti beeknee kan keenya ta'uusaa fakkeenyaaf COP32 Itoophiyaan akka mo'attu kan taasifame keessaa tokko ashara magariisaa irratti hojii boonsaa uummanni Itoophiyaa hojjete jechuudha. Inni kun egaa ka'umsi isaa maal inni sirna gadaa keessatti yoo deebitu biqiltuu kunuunsuun bosona kunuunsuun itti gaafatamummaa guddaa kan of keessaa qabu ta'uusaa sana keessaa maddee dhufe jechuudha. Kanaaf isa kana immoo dhaloonni beekee biqiltuu dhaabuu sana qofa miti. Duudhaan sanaa wal qabatee jiru maalinni biqiltuun dhala namaatiif maali? Isa kana uummata Ilubaaboor irraa uummata gara Jimmaarra yoo deemne irraa baranna jechuudha. Gara Harargeetti akkamitti akka kunuunsan gara Wallaggaa bakka hedduutti. Kanaaf inni sun egaa vaaliyuu yookiin duudhaa uummata keenyaa idil addunyaa infuleensii goone maaliif yeroo baay'ee biyyoonni guddatanii kan keessi dhabsiisanii kan isaanis irra fe'uu barbaadu. Sooftuweerii sana immoo nuti ofii keenya qopheessinee addunyaatti fe'uun nurra jiraata jechuudha. Sooftuweerii fayyadu waan ta'eef. Sooftuweerii faalama qilleensa addunyaa kana furmaata kennuu danda'u waan ta'eef kana Oromoon addunyaaf gumaacheera jennee
itti boonuu dandeenya jechuudha sirriitti irratti hojjenne. Kanaaf sararoota sana daawwachuu keessatti bakka sana akka isaan dhaqan gochuu keessatti gahee mataa isaa hin taphata. Garuu immoo qabeenyota iddoo sana jiranis dabalataanis hin daawwata jechuudha. Maaliif amma turistoonni tokko tokko buna qofa hin daawwatani. Aadaa kan daawwatu hin jira, fincaa'aa adda addaa kan daawwatu hin jira, tireekingii kan ba'u barbaadu hin jira, gosoota adda addaa jechuudha. Advencharii kan gochuu barbaadu hin jira. Isa kanaaf gosti turistii gara biyya keenyaa dhufuu barbaadu gosa kamii? Kan aadaa barbaadu qofa moo? Kan simbira qofa daawwatee deemu jira. Simbira qofa waan biraan barbaadu simbiroota qofa hin daawwadha yoo jedhee dirqama kana daawwachuu qabdattee hin dirqisiistu. Fedhii isaatu sana waan ta'eef. Aadaa qofan barbaada, uumaman barbaadu kan siin jedhu turistiin hedduun jiraachuu danda'a. So isa kana akkaataa fedhii isaaniitiin heeruma paakeejii bitatanii sana achi keessatti sii ibsu. Wantoota akkas akkasii guyyaa amma kanaan qaba. Itoophiyaa yookiin Oromiyaa naannoo akkas akkasii turuu barbaada. Eessa na daawwachiista. So beekuu qabda jechuudha. Bakka turistiin sun turuu danda'u waan inni gaafatu sana iddootti guutuu fi dandeessu sana akkaataa sanaatiin hojiin kun hojjetama waan ta'eef nuti akka qaama mootummaa tokkotti qabeenyicha beeksisuu akka misoomuu haala mijeessuu kenni tajaajila dhaabbilees qulqullina isaa akka eeggatu irratti hojjechuu dhimmoota adda addaa qooda fudhattoota wajjin taanee hojiiwwan misooma turizimii keessatti mootummaan jalqabe kana babal'isuu investimentii hawwachuu kana irratti bal'inaan hin hojjenna jechuudha. Ayyee obbo Nagaash Solomoon Daayireektara Karooraa fi Baajetaa Koomishinii Turizimii Oromiyaa dhimma bunaa fi turizimii bunaa irratti ibsaa fi yaada bal'aa haala akkamiitiin itti fayyadamuu dandeenya buna keessumattuu Oromiyaa beeksisuu irratti biyya keenya beeksisuu irratti kan jedhu ibsa bal'aa yaada bal'aa nuuf kennitaniif guddiseen isin galateeffadha. Isinis galatooma ulfaadha. Ayyee egaan kabajamtoota daawwattoota keenya poodkaastii faanaa qophii dhimma keenya jedhuun dhimma isaa har'aa kan turizimii bunaa irratti xiyyeeffachuudhaan turtiin nuti obbo Nagaash Solomoon waliin taasifne kana fakkaata. Waan nu faana taatanii daawwattaniif guddisnee isin galateeffanna. Yeroo gaarii.
Ayyee obbo Nagaash guddiseen sin galateeffadha gara ajandaa keenya kan lammaffaatti yoo nu sin ceesise irra caalaa dhimma ayyaanaatti wajjin wal qabata waan ta'eef miira ayyaanaa keessa taanee ayyaanichi har'a akka kabajamaa jirutti gaafa sanadha kan inni darbu waan ta'eef haala sanaan yoo dubbanne. Ayyee ulfaadhaa guddiseen sin galateeffadha obbo Nagaash Solomoon baga ayyaana cuuphaa kan bara 2018 nagaadhaan geessan. Ameen baga waliin geenye. Ayyee ulfaadhaa hunda caalaa ayyaana cuuphaa fi tuurizimii ilaaluu barbaanneeti kan nuti asitti argamne. Mee keessumattuu ayyaanni cuuphaa hoggaa dhufu wantoota hedduudha kan inni of keessaa qabu. Aadaan jira, amantiin jira. Mee keessumattuu tibba hojiin itti baay'atudha tibbi kun keessumattuu damee tuurizimii irratti tuuristoonni hedduunis gara biyya keenyaa dhufu waan ta'eef mee cuuphaa naannoo keenyatti kabajamu akka biyya keenyaattis kabajamu kana qabeenya tuurizimiitiif oolchuudhaaf hojiilee hojjetamaa turanii fi amma addatti wantoota hojjetamaa jirantu kaasneeti. Ayyee galatooma hunda dura ummata Itoophiyaa hordoftoota amantaa Ortodoksiitiin akkasumas ummata Itoophiyaa maraan baga guyyaa cuuphaa bara 2018 isin ga'e jechuun barbaada. Akkuma kaasuuf yaalame ayyaanni cuuphaa ayyaanota addabaabayiitti kabajaman keessaa ayyaana isa tokko. Ayyaanni kun akka Itoophiyaattis sadarkaa UNESCOtti ayyaana galmaa'ee jirudha. Hambaa addunyaati jechuudha. Hambaa addunyaa gaafa ta'ugaa ulaagaawwan adda addaa guutee kan achi keessatti galmaa'ee ta'uu isaati. Keessattuu dhalootaa dhalootatti darbuusaa gochi nama achi keessatti jiraachuusaa waa baay'ee kan of keessaa qabu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf ayyaanni kun akkuma ayyaanota biraa Itoophiyaa keessatti keessattuu haala adda ta'een kan inni kabajamu. Amma naannoo Amaaraa yoo deemne naannoo Gondaritti haala adda ta'een turistoonni hedduun naannoo sanatti imaluudhaan kan sagantaa kanarratti hirmaatan hedduutu jiru. Magaalaa Finfinnee keessattis akkuma kanaan uummanni magaalaa Finfinnees haa ta'u turistoonni akkasumas dippiloomaatonni magaalaa keenya keessa jiraatan kun baay'een isaanii sagantaa kanarratti ba'uudhaan haala sagantichaa kan itti hirmaatanii ta'a jechuudha. Kun egaa sagantichi guyyaa lama kan fudhatudha. Guyyaa jalqabaa yerootti taabonni bakka turtii isaatii kaasee bakka yeroodhaaf turutti kan geeffamu. Isa kanas namoonni hedduun irratti hirmaachuudhaan uffata aadaa isaan ibsu uffachuudhaan sirboota adda addaa kan amantaas kan aadaas agarsiisuudhaan shamarranis dargaggeeyyiinis miidhaganii haadholiinis abbootiinis maatiin sagantaa sana gammachuudhaan miira baay'ee nama hawwatuun kan irratti hirmaatanidha. Sagantaa ayyaana nagaa tokkummaa akkasumas immoo walooma hawaasa keenyaa ittiin cimsannu keessaa tokko taateewwan akkasii kana jechuudha. Kanaaf taatichi hordoftoota amantaa sana qofaan odoo hin ta'in hordoftoonni amantaa biraallee irratti argamuudhaan taateewwan iddoo sana irratti gaggeeffaman hundasaa irratti ispeeshaalii ilaaluudhaan hirmaachuudhaan wanta adda addaa kana kan itti godhamudha waan ta'eef kun Itoophiyaadhaaf yeroo baay'ee murteessaa keessattuu yeroo peak season gama turizimiitiin yoo jennu yerootti yaa'insi turistii guddaa gara Itoophiyaa dhufu keessaa tokko isa kana. Yaa'insa kana kan dabalan keessaa immoo keessattuu torbee darbee keessatti ayyaanni qillee ture. Ayyaanni qillee kun baay'inaan akka aadaattis Oromiyaa keessatti hin kabajama. Akka amantaattis naannolee biraa keessattis bakka adda addaattis haa ta'uyyuu malee naannoo Amaaraatti immoo naannoo Laalibalaatti immoo haala adda ta'een hin kabajama jechuudha. Turistoonni yeroo sana dhufan ammas cuuphaa kana asumaan hirmaatanii warri deemuudhaaf turan illee hedduutu jiru. Kanaaf lakkoofsi yookiin yaa'insi turistii yerootti baay'atu keessaa tokko isa kana akkuma dura ka'e. Kanaaf egaa bara baraan qophii adda addaa gochuun murteessaadha. Akka Oromiyaattis bakkeewwan adda addaatti magaalota keenya aanolee adda addaa keessatti bakka hordoftoonni amantaa kanaa akkasumas immoo
bakka taabonni jiru kamittuu sagantaan kun bal'inaan ni gaggeeffama jechuudha. Aadaa fi amantaa wal bukkee deemsifama jechuudha. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti yeroo baay'inaan dargaggeessis haa ta'u dargaggeettiin haa ta'u sagantaa adda addaa irratti sirbi hin jira, sirbi aadaa naannoo sana ibsu. Yeroo tokko illee gugsiin fardaallee guluffiin fardaa hin jira. Fardeen guyyaa sana sirriitti qophooftee fardeen humna qabdu fardeen babbareedoo dargaggoonni keenya kan ittiin keessattuu sirna gadaa keessatti cimina isaanii tokko kan itti agarsiisan keessaa tokko guluffii fardaa irratti mo'anii waraananii cimina isaanii agarsiisanii kan itti wanni ta'an jechuudha. Kan waliin taphatan miira obbolummaa kan itti agarsiisan sagantaa akkasii fa'aa of keessaa ni qabaata. Kanaaf sagantoon akkasii kun egaa yeroo baay'ee haala nagaadhaan haala tasgabbii qabuun namni gammadee miira itti waaqasaa kan galateeffatee gara mana isaatti galuudhaan sagantaa immoo gara manaatti qophaa'an kana waliin qooddachuudhaan wal waamuudhaan guyyaa sana waamichi waliin geessu hunduu manaa waa'een qaba. So yeroo gammachuuti jechuudha sagantaan sun. Kanaaf sagantaa kana immoo akka inni babal'atu gochuu keessatti nuti hojii beeksisaas hojjechaa jirra jechuudha. Keessattuu akka Oromiyaatti haala adda ta'een xiyyeeffannoon addaatti kennamee akka kabajamu kan gochaa jiru keessaa tokko naannoo Hara Dambal illatti jechuudha. Hara Dambal akkuma beekamu odolatu jira. Odola sanarratti taabonni jira. So taabonni sun achi fuudhameet gara daangaa lafaarratti as hin dhufaata. So achirratti egaa hordoftoonni hunduu achi dhaquudhaan jalbaa sana fayyadamanii yookiin bidiruu fayyadamanii naannoo sanatti agarsiisni bidiruu haala baay'ee namatti tolu kan adda isa taasisutu keessaa tokko agarsiisa bidiruu sana jechuudha. Dargaggoonni achi baay'een isaanii kanarratti dandeettii addaa dargaggoota qaban ta'anii haala baay'ee namatti toluun amantaa sana haala kabajuu danda'uun qeesonni illee yookiin abbootiin amantaa taabota achi fuudhanii yeroo gara kana dhufan baatanii dhaabatu jechuudhaan ta'an illee kabajaawwan sanaaf qabanii so bishaan sanarra hagam akka dubbichi ulfaatu laaluu qabna jechuudha. Hagam dandeessee baattee bootii sanaan gara kanatti fiduun xiqqoo iskiilii addaa barbaada jechuudha. Kanaaf adda isa godha. Turistoonni baay'ees gara sana dhaqanii too ilaalu daawwatu. Hawaasni naannoos akkasumas immoo namoonni bakka biraallee Finfinneedhaas bakka biraatis baatuu dhaqanii sagantaa sanarratti kan hirmaatan hedduutu jiru. Isa kanarratti egaa nuti sagantaa cuuphaa sana qofa osoo hin ta'in wantoonni biraas dabalamuu qaba. Erga hawaasni yookiin hirmaattonni hedduu achi dhaquun isaanii hafne kan jedhuun bara darbee sagantaa wal dorgommii konkolaataa magaalaa keessatti jalqabsiisnee jirra. Akkasumas immoo qabeenyi turizimii hedduun gara sana jira. Naannoo Laangaanoo hara Laangaanoo sanarratti illee wal dorgommiin motoraa akkasumas immoo motora bishaanirraa innis akka gaggeeffamu kan konkolaataas akka gaggeeffamu wantoota akkasii kana itti daddabalaa jirra jechuudha. Kun egaa maalinni hawaasni erga ba'ee sirrii bashannanee sirriitti piroodaaktii adda addaa ekspiriyaansi godhee akka inni deebi'uu danda'uuf hojiiwwan akkasii kun hojjetamaa jiru. Gama biraatiin immoo bakkee turtii keessummoota keenyaallee hoteelonni keenya magaalota irra jiran akka isaan of qopheessan caasaan sadarkaan jiru irratti hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Nageenya hawaasa keenya akka inni kabajamus qaamoleen dhimmi ilaallatu waliin kan irratti hojjechaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Waatti dabaluu kan jettan sila naaf kaastaniitu tarii gara boodaatti naatutu qabxittii kana tarii ayyaana cuuphaa keessaa taateewwan gurguddoo hedduutu jira gama aadaatiin fuudhaaf heerumni gaggeeffama taphoonni aadaa hedduutu jira achi keessa. Sirboonni illee akkasuma ni jiru bakkaa bakkatti garaagarummaa haa qabaatan iyyuu malee agarsiisota kanneen keessumattuu qabeenyi kun qabeenya addunyaa ta'eeti kan inni jiru sadarkaa isaa eeggatee deemuudha kan inni qabu. Kanaaf iyyuu qabeenya as keessa jiran yookaas sona as keessa jiran kana baasanii addunyaatti gurguru tokkoon isaa
adeemsa ittiin bultii ijaarratan as keessa jira waan ta'eef uffannaaleen garaagaraallee yerootti diizaayinii garaagaraatiin dhiyaatantu jira waan ta'eef isaan kana beeksisuudhaaf karoorri keessanii fi hojiin isin hanga ammaatti hojjettanii bu'aa argattan maali? Egaa akka koomishinii keenyaatti nuti keessattuu duudhaan hawaasaa, safuun hawaasaa, qabeenya turizimii nuti qabnu isaan kun akkamiin walitti dhufanii waliin deemuu danda'u. Maaliif turistiin tokko gaafa dhufu adeemsa hedduudha kan inni ilaalu achi keessatti. Wantoonni sun immoo ilaalcha biyyaa, ilaalcha naannoo keenyaa biyyi kun akkasi, naannoon kun akkasi jedhee fudhatee deema jechuudha. Kanaaf taateewwan achi keessa jiran kun akka isaan beekamaniif hojiin beeksisaa yeroo adda addaatti hojjetamaa tureera jechuudha. Bira darbee garuu hawaasichi immoo yeroo dheeraadhaaf qabatee dhufee jira. Beeksisa kamuu otoo hin barbaadiin yeroo dheeraadhaaf hawaasichi mataa isaatiin hin barbaada qabeenya kana tursiisuu. Keessattuu sirna fuudhaaf heerumaa yoo jennu iddootti wal kaadhimmatan fa'i. Yeroo cuuphaa yoo dhaqxu dubaroonni kun babbareedanii uffata gaarii uffatanii waan qaba jedhan hunda uffatanii bahu. Warri dhiiraas akkasuma jechuudha. Ijoollee dargaggoota irraa kaasee hirmaannaan isaanii haala adda ta'een jechuudha. So guyyaa sana egaa akkuma aadaa isaatti wal gata. Inni kaan loomii darbata jedhama, inni kaan maal godha jedhama. Waa hedduutu jira. Kanaaf inni kun duudhaa hawaasa sanaa kabajuun aktiivitoonni akkasii kun achi keessatti intarteen akka isaan ta'an namoota kan gammachiisan keessaa tokko isa kana jechuudha. Kanaaf taateen yoo nama bashannansiise malee, yoo nama hawwate malee, yoo nama gammachiise malee namni baay'een iddoo tokkotti sassaabamuun isaa qofti gama turizimiitii yoo laallu bu'aa qaba jenneen fudhannu namoonni baay'ee achi hirmaachuudhaaf fedhiin qaban. Fakkeenyaaf namoonni amantaa adda addaa qaban maaliif dhaqu yoo jettu sagantaa bashannansiisaa achi keessa jiru wal barmaata adda addaa namoota adda addaa hiriyoonni isaanii achi keessa jiraachuu danda'u waan adda addaatiif sababa adda addaatiif dhaqu jechuudha. Malee sagantichi otoo qaama amanticha hordofu qofa ati hin seentu jedhamtee dhoowwamta ta'e xiqqoo rakkoodha. Kanaaf kan tokko nama taasisu keessaa tokko immoo wantoonni akkasii kun hawaasichaaf banaa ta'uusaa kan hawaasaa ta'uusaa qaamni achi keessatti si dhorku kan hin jirre ta'uusaa inni kun mataa isaatiin duudhaa babal'achuu qabu irratti hojjetamuu qabudha. Kanaaf tursiisuudha jechuudha. Bu'aan nuti argannu wantoonni akkasii kun akka turan vaaliyuu akka isaan qaban bu'aa akka isaan qaban yoo turan achi keessatti gaheen isaan nama hawwachuu qabanii maaliif ivantiidhuma akkasii gaggeessinee galuu qofa otoo hin ta'in dinagdeetti jijjiiruudha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kaayyoon keenya inni tokko taateewwan akkasii kana irreecha dabalee gara dinagdeetti akkamitti jijjiiramuu qabu. Uummata miliyoona 7-8 baasnee dinagdee agamiitirraa argame akkuma jirutti sonni sun akkuma jirutti ta'e otoo duudhaan isaan tuqamiin otoo wanti sona hawaasa sana ibsuu danda'u sagantaa sana ibsuu danda'u otoo hin tuqamiin maal bukkeetti yoo daddaballee namni bashannanuu danda'a namni turuu danda'a akkamitti dinagdee irraa argachuu dandeenya irreecha akkamittiin hawwata turizimii idil addunyaa ta'ee turistoonni biyya alaa dhufanii irraa fayyadamuu qabna qabeenyicha tursiisne irraa ittiin beekamne irraa dhiibbaa hedduu keessa darbine irraa so kun akka salphaatti hin dhufne jechuudha amma immoo gara faayidaa hawaasaatti jijjiiramuu qaba jechuudha. Kanaaf taateewwan akkasii kun sirriitti yoo irratti hojjenne kun egaa koomishinii qofa miti kan hojjetu qooda hedduutu as keessa jira. Miidiyaan mataa isaatiin hubannoo uumuu keessatti hawaasa dadammaqsuu keessatti taateewwan akkasii kun akka ba'anii beekaman gochuu keessatti sonni achi keessa jiru sun addatti intarteen akka isaan ta'uu danda'an gochuu keessatti naareeshinii jiru immoo sirreessuu keessatti illee miidiyaan gahee olaanaa taphata jechuudha. Kanaaf qooda fudhattoonni yoo wal taanee yoo waliin hojjenne sona dabalamu kanas achi keessatti akka isaan babal'atan gochuun hin danda'ama. Akkaataa isaan immoo itti naachuraal wanni isaa diiguu hin dandeenye yookiin immoo duudhaa isaatti bu'uu hin dandeenyeen taateewwan akkasii kana faayidaa hawaas dinagdeefis akka isaan ooluu danda'aniif irratti hojjetamuun bu'aa
ijaarsa biyyaa keessatti gahee mataa isaanii taphatu jennee qabanna jechuudha. Ayyee tarii waatti dabaluu kan jettan sila keessumattuu ayyaana cuuphaa kan naannoo Hara Dambal irratti kabajamu akkasumas naannawaalee Finfinnee dabalatee naannoo biyyattii bakkoota garagaraa seena qabeeyyii ta'anitti kan inni kabajamu. Duudhaan achi keessa jiru kun hawaasni eegee har'aan geera erga ta'eetii waatti dabaluu turistoonni akkan sagantaa sana irratti waan taatee isaan bashannansiisu akka argatanii turtiin isaaniis akka dheeratu gochuudhaa fi waatti daddabaluun kun sagantaalee garaagaraa itti daddabaluu uffannaa garaagaraallee kan biyya keessaa dabalatee kan biyya alaallee yeroo itti dabalamantu jiru. Isaan akkasii kun damee turizimiitiin hoggaa ilaaltan waa itti dabaluu waan qabeenyi yookaas duudhaan ganamaa sun hin qabne waa itti da'anii turistootaaf yookaas gabaa babal'ifachuudhaaf turistootaaf dhiyeessuun faalama fidaa hin deemu duudhaa kaleessa ture sana hin jeequ jettanii yaaddoo tarii kan irratti keessumattuu wantoota garaagaraatu mul'ata waan ta'eef hawaasa keessattis ilaalchonni garaagaraas jiru waan ta'eef dhimmoota kana sirreessuuf maaltu qabamee jira? Hin faalu sirreessuuf yoo hin faala ta'e akkam goonu? Dhugaadha. Waa itti dabaluu gaafa jennu akkaataan nuti ilaaluu qabnu sonni sun maal dabala duudhaa sana haala ittiin buuneen jalqaba seeroon ibsu duudhaa sana akka ittiin buuneen wantoota sanaan haala wal qabatuun odoo hin taane fakkeenyaaf naannoo Haroo Dambalitti sagantaan cuuphaa yeroo gaggeeffamu sagantaan cuuphaa of danda'ee gaggeeffama of danda'eet sagantaan cuuphaan sun amma gaggeeffamutti hawaasni achi irratti hirmaatu sun inni kaan kan achi dhaquun jira inni kaan immoo saganticha amma eegutti gidduu sanatti yeroon hin qabaata jechuudha yookiin sagantaan sun edda xumuramee ta'uu danda'a. Kanaaf waldorgommii konkolaataa magaalaa keessatti gaggeessuun duudhaa sanaan walitti hin bu'u jechuudha. Sanaan walitti wanti dhufu hin jiru. Kan biraa amma fakkeenyaaf waggaa darbee Wancii irratti waggaa lamaan kana guluffii fardaa jalqabsiisnee jirra. Naannoo Dandii naannoo Haroo Dandiitti guluffii fardaa sagantaan cuuphaa Haroo Wancii irratti gaggeeffamee xumurame achi booda namni hirmaattonni garam deemanii gara guluffii fardaa sanaa deemanii jechuudha. Kuni qorree ture duriin turree miti. Seenaa qoratamee deebi'e malee guluffiin fardaa ximqata wajjin Oromiyaa keessatti hin gaggeeffama jechuudha. Garuu akkamitti gaggeeffama? Sagantaan kabajni dhimma amantaa sanaan wal qabatee jiru akkuma jirutti ta'ee sagantichi edda xumuramee namoonni gara guluffii fardaatti deemu jechuudha. Malee akka jedhamu sana sona biraa yookiin waan sanaan walitti bu'uu danda'u uffata aadaa sanaan walitti bu'uu danda'u aktivitii taatee sanaan walitti bu'uu danda'u nuti tasuma entertaining goonus akka dabalamus hin feenu jechuudha. Turtii turistii dabaluuf jecha sona wanti daballu hin jiru. Turtii turistii dabaluuf jecha sona duudhaa sana miidhu wanti daballu hin jiru jechuudha. Garuu sona turtii turistii dabaluu danda'u duudhaa sanaan walitti hin buune tasuma walitti dhufuu kan hin dandeenye wantoota akkasii namichi dhaqeera garuu aktivitii maalaa daballuufidha. Yoo gocha maalii daballe namni sun isa guyyaa tokkotti deebi'uu barbaadu sana guyyaa lammaffaa tursiisuu dandeenya. Isa sa'aatii jaatti taabonni galee bakka mana kottan galasa jedhurra sa'aatii muraasa yoo tursiisne maal gochuu dandeenya isa jedhu sana kanaaf turtii isaa akka dheereffatuuf garuu immoo wanti nuti daballu sun akka duudhaatti kan hin buune jechuudha. Tasuma walitti kan hin dhufne gochoota sanaan walitti hin dhufne malee akka turizimiitti turizimiin sochiin namaa impaaktii mataa isaatii qaba. Seeraan hin hoogganamne taanaan seeraan hin karoorfamne taanaan of dhabuu dandeessa. Aadaa kee dhabuu dandeessa jechuudha. Of dhabuu dandeessa jechuun uffannaa turistii yeroo baay'ee dargaggoonni dafanii jijjiiramu gara wanni kanatti yoo turistiin dhufu akkaataan inni uffateetu sirriidha jedhanii amanu tu jira iddoo iddootti. Gocha inni godhutu sirriidha jedhanii amanu dafanii gara sanatti shifti gochuun kun jira jechuudha. Aadaan hin barbaachisne kun gara biyya keenyaatti akka dhufu nuti entertaining goonu
keessattuu unu kan agarsiisuu barbaannu duudhaa isa durii isa ganamaa achitti deebi'uu qabnaadha. Achitti yoo deebine eenyu akka taane beekna, eenyu akka taane addunyaan sanaan akka nu beeku barbaanna malee namarraas dhaaluu hin barbaannu. Garuu immoo wantoonni hin barbaachisne achi keessa yoo jiraatan illee isaan immoo dhaawataadhaan hubannoo uumuudhaan keessaa hambisaa isa hawaasicha fayyadu isa addunyaa irratti nu beeksisuu danda'u. Inni kun immoo Oromoon eenyu gaafa jettu nama afaan Oromoo dubbatu miti. Aadaa sana nama beeku, duudhaa sana keessatti nama guddate, afaanicha sirriitti kan hubatu, waa'ee duudhaa Oromoo kabaja Oromoo qabu sana keessatti guddate nama dhufee waa'ee Oromummaa si ibsuu danda'u. Kanaaf malee sonni nuti daballu kun wantoota miidhaa fidan otoo hin ta'in wanticha hawwatummaa isaa dabaluudhaaf. Fakkeenyaaf sonna dabaluu turizimiidhaan yeroo fudhannu sonni tangible and intangible value jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bakka hawwata turizimii tokkotti bakka turistiin taa'ee waa ilaalu teessoo wayii dabaluun bakka dhaabatee waa ilaalu waa ol kaastee ijaaruun akkasumas immoo bakka haara galfii wayii bakka bultii wayii bakka bineensonni bishaan dhugan haala mijeessuufiin isaan kun sonatti dabaluun konseptii kanaan yoo ilaalle gama aadaatiin immoo fakkeenyaaf uffata aadaa duudhaa isaa eeggatee safuu isaa eegee otoo homaa hin jijjiiramin garuu immoo akkamittiin fakkeenyaaf uffata aadaa yeroo hunda akkamittiin uffachuu danda'a yoo jenne tokko tokko akkaataa nuti barbaannuun ta'uu dhiisuu danda'a. Sana immoo fedhii hawaasaatiin malee huma keenya kaanee kan jijjiirru tokko illee hin jiru sana keessattis gahee hin qabnu jechuudha nuti. Garuu maa inni sonni nuti daballu sun turtii turistootaa hawwatummaa wantichaa dabaluu baatu erga dhaqee namni dorgommii saayikilii yoo gaggeesse maal rakkoo qaba. Dorgommii konkolaataa yoo gaggeesse maal rakkoo qaba. Amantichaa walitti hin bu'u, sagantichaa walitti hin bu'u. Garuu immoo nama baay'ee harkisuu hawwachuu danda'a. Sonni nuti jennu isaan akkasiiti jechuudha. Kanaafi malee akka Komishinii Turizimii Oromiyaatti nuti keessattuu haalota miidhaa aadaa hawaasa keenyaarra geessisan kamiyyuu tolereetii hin goonusi, intarteen hin goonusi, akka isaan ba'anii beekaman illee hin goonu jechuudha. Kanaaf immoo isa kana iddootti rakkoo arginillee yoo jiraate qaama dhimmi ilaallatu wajjiniin akka fooyya'uu qabu wanti hawaasa keenya hin ibsine kamiyyuu maqaa hawaasa keenyaatiin akka gadi ba'u hin barbaannu. Inni guddaan guddummaa hawaasa keenyaa kabaja hawaasa keenyaa idil addunyaatti beeksisuudhaaf hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jirra. Sana keessatti immoo waan qabnu kana akkamittiin addunyaadhaaf haala ta'uu danda'uun gadi baasnee addunyaadhaaf beeksisuun nurra jiraataa kan jedhu immoo irratti hojjenna jechuudha. Obbo Nagaash guddaan isin galateeffadha. Yaada bal'aadha. Keessumattuu burjaajii hawaasa keessa jiru iftoomina kan uumuudha waan ta'eef. Dabalataan tibbi ayyaana cuuphaadha. Tibba taphoonni aadaa hedduun itti gaggeeffamanidha. Damee aadaa fi ispoortiitiin dhimma kanarratti hojjetamaati kan inni jiru. Keessumattuu kan isin naaf kaastan dhimma gugsiitii wajjin wal qabatee keessumattuu shawaa kaabaa kana keessatti Oromiyaa hedduu keessatti gugsiin fardaan beekame yookaas gombisi fardaadha. Dhimmoota kana baasanii qabeenya turizimii yookaas damee turizimiitiif madda galii taasisuu keessatti yeroo akkasii kana beeksisa isaa hojjechuu sadarkaa idil addunyaatti isaa ta'u biyya keessatti wantoonni hojjetaman jiru laa? Egaa sadarkaa beeksisaatti hojjechaa jirra. Garuu immoo hojii guddaan nu hafa sana gara dinagdeetti jijjiiruu keessatti keessattuu akkuma dura kaase taateewwan gurguddaa qabna. Taateewwan gurguddaa qabnu kana gama dinagdeetti jijjiiruu keessatti akkuma biyyaattuu hedduutu nu hafa jechuudha. Garuu akka naannoo Oromiyaatti immoo jalqabbiin jiru jira. Tarsiimoon isaa qophaa'aa jira. Tarsiimoon taateewwan turizimii Oromiyaa gara dinagdeetti jijjiiruu jedhu kun qophaa'aa jira jechuudha. So isa kana komishinii keenya qofa osoo hin ta'in akka mootummaa naannoo Oromiyaatti irratti hojjetamaa jira. Seektaroonni adda addaa dhimmi isaa kan ilaallatu kan keessatti hirmaatan irratti hojjetamaa kan jiru ta'uudha. Fakkeenyaaf magaala Shaggar keessatti maal qopheessuu qabna? Taatee gurguddaa akkamiitu magaala Shaggar keessatti yoo qophaa'e
magaalaa Shaggar kana sirriitti beeksisuu danda'a. Oromiyaa sirriitti beeksisuu danda'a jennee irratti hojjechaa jirra. Bishooftuus Adaamaas akkasumas magaalota gurguddoo Oromiyaan qabduu fi bakkeewwan adda addaa keessattis jechuudha. Kanaaf taateewwan akkasii kuni yeroo baay'ee gaggeessuu saganticha dadhabbii hedduu keessa bahamee qophaa'a. Garuu gama dinagdeetii yoo ilaaltu immoo bu'aa gasmara kan fiduun jiraachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf achi keessatti taateen tokko gaafa qophaa'u carraa hojii meeqatu uumamuu qaba, galii maalirraa argamuu qaba, maaltu achirratti hirmaatamuu qaba kan jedhu kunillee tarsiimoodhaan hoogganamuutu irra jiraata waan ta'eef tarsiimoon sun qooda fudhattoota adda addaa wajjiniin qopheessaa kan jiru ta'uu isaati. I think barana waa jalqabne bara dhuftu taateewwan gurguddaa sadarkaa Oromiyaatti kaalandariin bahee fi kaalandarii sanaan hoogganaman miidiyaanis kan irratti argamu taateewwan gurguddaa ni qophaa'a jennee abdii qabna. Yeroo sanaa gara dinagdeetti jijjiiru dargaggoota keenya carraa hojii uumuun keessattuu gama turizimiitiin yoo ilaallu turizimiin taateedhaan wal qabatee jiru kun carraa hojii yeroo gabaabaa ta'uyyuu malee yeroo gabaabaa sana keessatti dargaggoota hedduudhaaf carraa hojii uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhiibbaan inni uumus immoo bal'aadha. Keessattuu aadaa bal'aa qabna. Waa hedduutu jira. Isaan kana kabajneetuma galuu qofa miti. Akkamiin hawaasni keenya biyyi keenya dargaggeessi keenya irraa fayyadamuu qaba kan jedhu kun yoo tarsiimoon hin hoogganamin iddoo ittiin jalqaba haala wal fakkaatuun deemuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf inni kunillee tarsiimoon hoogganamee bu'aansaa sirriitti xiinxalamee kam yoo gaggeessine eessatti yoom bu'aa akkamii fiduu danda'a kan jedhu kunillee isaan kun I think bara dhufturraa kaasee gara hojiitti kan gallu ta'a. Barana tarsiimoon isaa qophaa'aa jira jechuudha. Ulfaadhaa hordoftoonni ayyaana kanas yookaas hordoftoonni amantichaa kanneen ayyaana kana kabajanis duudhaa ayyaanni kun of keessaa qabu kana kunuunsanii dhalootatti dabarsuudhaaf dirqama qabu jenneeti kan nuti yaadnu. Caalaatti ammoo turistoonni yookaas biyya keessattis kanneen sagantaa kanarratti sagantaa gurguddaa kanarratti hirmaachuudhaaf bakkaa bakkatti socho'an ni jiru. Turistoota jennee kanneen nuti qoodnee qabannuu fi turtii isaanii dheeressuu magaalaa tokkoof hawwattummaa magaalaa tokkoo dabaluu keessatti baay'inni turistootaa fi turistoonni hawwataman kunneen hammi isaan turan hammi isaan naannawa sana beekuudhaa fi tattaafatan immoo dabalaati kan inni deemu. Kanaaf iyyuu hammeentaa turistootaa naannoo keenya taateewwan yookaas sagantaalee ayyaana akka cuuphaa kanaa dabalatee irratti hirmaatan dabaluudhaafoo tarsiimoon isin hordoftan maali? Egaa baay'ina turistii dabaluuf inni jalqabaa hojii beeksisaati jechuudha. Taateen sun naannoo sanatti gaggeeffamuusaa maaltu adda isa godha? Amma turistiin callisee hin dhufu. Unique selling point kan jennu jira marketing keessatti waan adda si godhu maali? Baatuu sagantaan cuuphaa bakka adda addaatti hin gaggeeffama. Garuu baatuu maaltu adda godha yoo jennee ilaallu odola irratti jalqaba. Gaafa xumuramus odolum sana irratti xumurama jechuudha. Adda isa godha. Maaliifi haroo sana irratti bidiruudhaan fiddee bidiruun deebistee achuma irratti xumuruu kun adda isa godha jechuudha. Iddoo biraatti naannoo bishaan jiru bishaan wanni godhanii naannoo sanatti kabajameetu deebi'ee gala. Kan baatu kun garuu adduma jechuudha. Isa qofa miti. Qabeenyi turizimii adda addaas naannoo sanatti argama jechuudha. Laangaanoon achuma dhiyootti jira. Qonni wayinii achuma dhiyoo sanatti jira. Namni baatuu dhaqu waan baay'ee argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf Abiyaataa Shaalaan achuma xiqqoo achi siqte paarkii Abiyaataa Shaalaa bakka argama simbirroota yoo xiqqaate gosa 450 oli paarkii of keessatti qabatee jirudha jechuudha. Simbirroota Itoophiyaan gosa 800 wayii qabdi sana keessaa egaa almost half naannoo sanatti argama jechuudha. Kanaaf baatuu yoo dhuftanii waan akkasii argattu kana daawwachuu dandeessu jettee adda baastee beeksisuu qabda bakkoota sananna. Kanaaf yeroo beeksisnu tarsiimoon nuti hordofnu tokko bakkichi waan adda isa godhu maal qabaadha.
Maaliif guyyaa sana cuuphaan eessattuun gaggeeffama. Soo namni maafan baatuu dhufaa siin jedha. Gaafa achi dhuftu kana argattaa kun iddoo biraa hin jiru jettan jechuudha. Akkuma kana bakkeewwan biroos illee haala kanaan. Wancii soo deemtu immoo haaluma sana jechuudha. Wanciinis haaluma sanaatiin kan kabajamudha. Kanaaf tarsiimoon nuti hordofnu baay'ee murteessaadha waan ta'eef tarsiimoo akkasii hordofuudhaan qabeenyi sun akka inni beekamu miidiyaan adda addaallee wantoota sanarratti akka hojjechuu qabani ni taasifama. Kan biraa infuuleensaroota adda addaa hin fayyadamna jechuudha. Namoota dhiibbaa uuman sagantaa sanarratti akka isaan wajjin argaman, akka isaan hirmaatan, akka isaan beeksisan, akka isaan taasisan hin goona. So inni kun waan salphaa miti. Keessattuu namoota gara sanatti shiifti gochuudhaaf namoonni dhiibbaa uuman gahee mataa isaanii taphatu waan ta'eef jarreen kun immoo aadaaf duudhaa safuusaa kabajee haala ittiin kabajamuu qabu. Sagantaan ayyaanaa kun haala ittiin hawaasni kabajamee hordoftoonni amantaa sanaa duudhaasaa eeganii haala itti kabajuu qaban sana keessatti qaamni hirmaatu kamiyyuu amantichaaf kabaja akka qabaachuu qabu. Wantoota naannoo sanatti argisiisuun hin mallillee agarsiisuun akka irra hin jiraanne tokkummaa hawaasa keenyaatiif tokkummaa amantoota gidduu jiruuf baay'ee murteessaadha waan ta'eef keessattuu hirmaattonni sagantichaa irratti bakka hundatti Oromiyaa keessa qofa odoo hin ta'in bakka adda addaatti namoonni hirmaatanii jalqaba kabaja walii qabaachuu, kabaja amantaa walii qabaachuu, kabaja obbolummaa qabaachuu, guyyaa gammachuu ta'uusaa, guyyaatti jaalalli obbolummaa cimu ta'uusaa beekanii taateewwan hawaasa mufachiisan irraa akka of qusatan, taateewwan hordoftoota amantaa sanaa mufachiisan irraa akka of qusatan gamanumaan ergaa dhaamus nan barbaada. Keessattuu dargaggoonni gocha isaanii kamiyyuu of eeggannoodhaan haala duudhaasaa kabajeen hawaasa isaanii kabajeen abbootii isaanii hangafoota isaanii haala kabajeen sirbanii taphatanii duudhaa kaleessa ture sana haala ittiin imeejii Oromiyaa hin balleessineen yoo agarsiisanii sagantaan sun sagantaa bareedaa sagantaa hawwataa bara baraan dargaggeessisaa ta'u turistoonni biyya alaas biyya keessaas kan gara sanatti harkifaman sababii gochoota gaggaarii nuti iddoo sanatti gooneen namoonni akka gara keenya dhufanii nu daawwatan illee taasisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Keessumattuu hojiilee misoomaa dhimmoota kooriidariitii wajjin wal qabatanii magaalota biyya keenyaa illee beeksisuu keessattis gumaacha qaban waan ta'eef magaalota beeksisuutii wajjin wal qabatee gahee ayyaanni cuuphaadhaa qabu maali kan jedhu akka naaf ibsitan dabalataan ammoo dhaloonni yookaas hordoftoonni amantii kiristaanaa kanneen ayyaana cuuphaa kabajan akka isaan sona achi keessa jiru sana obbolummaa tokkummaa gamtaa jaalala kan jenne sana akka isaan cimsanii itti fufsiisanii fi ergamaadha. Tole misoomni kooriidarii sagantaa cuuphaa qofaaf otoo hin taane sagantoota biraatiif illee akkasumas immoo jireenya hawaasa keenyaa fooyyessuu keessatti beeksisuu keessatti shoora olaanaadha kan inni taphatu. Addatti immoo sagantaan cuuphaa akkuma beekamu taabonni bakka bulurraa kaasee yookiin immoo bakka bulu sanarraa hanga bakka halkan tursiisanii sanatti geessanitti daandii irra deema jechuudha. Daandii bal'aa amma hojjetamee jiru kun isa waan sagantaa kanaaf baay'ee mijataadha jechuudha. Kuni tokko miidiyaaleen garaagaraa saganticha ni waraabu, infuuleensaroonni adda addaallee ni waraabu. Inni kun immoo idil addunyaatti tamsa'a jechuudha sagantaan kun. Kanaaf Itoophiyaan kaleessa maal fakkaatti turte har'a immoo maal fakkaatti kan jedhu waan gaarii imeejii biyya keenyaa imeejii magaalota keenyaallee kan sadarkaa idil addunyaatti akkasumas immoo sadarkaa biyya keessaattis fooyyessuudha jechuudha. Kanaaf magaalli sun akkam bareeddi. Uffanni aadaa jira. Sagantaan galateeffannaa achi keessa hin jira. Sagantaan sirbaa hin jira. Suni kooriidarii wajjin gaafa walitti dabalamu maal fakkaachuu danda'a jennee yoo ilaallu bareedina addaa magaalichaaf vaayibii addaa magaala sanaaf ni uuma kan jedhu amantaan qaba.
So inni kun egaa hawaasichi gaafa sagantaa kana kabajus misoomni kooriidarii kuni misooma dhalootaati. Misooma dhalootatti darbuu qabudha. Isa kanaaf qabeenya achirratti keessattuu marga adda addaatu jira, waan adda addaatu jira, abaaboo adda addaatu jira. Isaan kana lammiineen sagantaa ofii kabajachuun ilaalama addaatiin waan kana kunuunsuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif sagantaa kana akkuma gammannee bashannannu qabeenyi kunis immoo boru itti fufuutu irra jiraata waan ta'eef misooma kooriidarii kanaafis of eeggannoo gochuun akka nurra jiraatu daandii sanaaf eeyyamame qofarra fayyadamnee yoo deemne qabeenya sanarrallee miidhaan addaa ga'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliif lakkoofsa hedduutu ba'a. Lakkoofsa hedduu kana keessatti namni wal dhiibuun wantoonni adda addaa hin jira. Sana keessa immoo qabeenya kanarrattis miidhaa geessisuu waan jiruuf isa kanas hirmaattonni hordoftoota amantaa sanaas haa ta'u kanneen biroo walumaa galatti saganticha irratti hirmaatan qabeenyota kanaaf of eeggannoo akka godhan qabeenyichi kan isaanii ta'uusaa maallaqa isaaniitiin ijaaramuusaa isaaniif ijaaramuusaa hubatanii of eeggannoo akka godhaniif erga dabarsuu nan barbaada. Inni kan biraa namoota achirratti hirmaatan keessattuu dargaggoota akkasumas immoo hordoftoota amantaa sona amantaan sun qabu duudhaa kaleessa ittiin kabajamaa ture sana kabajanii wantoota adda addaa kan hin barbaachisne kan hawaasa hordoftoota amantaa sanaas mufachiisan akkasumas immoo hordoftoota amantaa biraa irratti illee ilaalcha addaa kan hin uumne akkasumas immoo hawaasa bal'aa kan hin mufachiisne gochoota akkasirraa of qusachuun gaariidha jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni sagantaa gurguddaa akkasii ergaa mataa isaaniitti dabarfachuudhaaf yeroo itti tattaafatan hedduutu jira. Isa kana immoo namoonni achirratti hirmaatan hundiyyuu kan amantichas hordofan haa ta'u kanneen biroo gochaalee hin barbaachisne naannoo sanatti agarsiisanii guyyaa gammachuu sana guyyaa kabajaa sana namoota gidduutti ilaalchi hin taane akka wal gidduutti akka hin horanne sanarraa namuu akka of qusatu. Uffanni uffannuu mataa isaatiin uffata hawaasa keenya kabaja qabu uffata duudhaa safuu hawaasa keenya kabajuu danda'u akkasumas immoo miidiyaa adda addaatti darba wanti kun sadarkaa idil addunyaatti darba sagantaan kun achirratti illee waan Itoophiyaa ibsu waan Oromiyaa ibsu haala sanaatiin yoo hin ta'in iddoo iddootti wantoonni jalqabaman jiru jechuudha. Uffata qullaa qaama qullaa nama agarsiisu kana uffatanii keessattuu taateewwan amantaa wal qabatanii jiran kana irratti hirmaachuun kuni akka kootti baay'inaan wanta akkasii kun gaariis miti baratamuus hin qabu. Hawaasichis wantoota akkasii kana irraa of qusatanii keessattuu shamarran uffatan barbaachisne uffatanii bakkee amantii akkasii kanatti argamuun kun yookiin immoo taatee akkasii irratti argamuun gaariis miti duudhaaf safuu hawaasa keenyaas miti. Kanaaf ofum kabajamee safuu ofii eeggatanii kabaja ofii eeggatanii bareedanii saganticha irratti argamuun akkuma jirutti ta'ee garuu wantoota hawaasni keenya tolereetiin gooneetu jira jechuudha. Hawaasichi gaafa argu waan keessi isaa itti qabamutu jira. Kanaaf isaan akkasii kun guddina nutti fakkaatee garuu waan hawaasni nurraan fudhanne kamiyyuu keessattuu taateewwan amantaa wal qabatanii jiran irratti gaafa hirmaannu of eeggannoo gochuun gaariidhuma. Waan saba biraa mufachiisu sirbootaanis ta'ee haa ta'u gochaan isaa ta'u mallattoo adda addaatiin isaa ta'u wanta gammachuu jaalala tokkummaa labsuun alatti wantoota biraa keessa of gashuun bu'aansaa agas mara miti waan ta'eef tokkummaa hawaasa keenyaa diiga waan ta'eef isa kana dargaggoonni keenya keessattuu wantoota akkasii kana gaafuma mana isaaniitii ba'anii kaasanii faayamanii bareedanii miidhaganii gaafa gadi ba'an wanti kun hawaasa koo biratti hagam fudhatamaadha. Ammam hawaasni koo waan kanaan irraa fudhata kan jedhu sirriitti ilaaluudha barbaachisaadha. Malee keessattuu dargaggoon uffannaan uffatamu iddootti haalli itti namatti hin tolleetu jira waan ta'eef isa kana I think dargaggoonni keenya ni hubatu dhalootaaf waan gaarii dabarsu
humna jijjiiramaati waan ta'aniif wanti hundi isaan harka jira. Isa kana immoo sirreessuu irrattis gaheen isaanii olaanaadha waan ta'eef kana hawaasni achirratti hirmaatu hunduu wal kabajee tokkummaaf jaalalaan saganticha akka kabaju asuma waamicha dabarsuu barbaade. Ayyee obbo Nagaash gara xumuraatti yaadni hafeera jettanii fi hordoftootaan baga ayyaana cuuphaatiin isiniin gahe ergaa jedhu akka nuuf dabarsitan gamanuma isin hafeera. Ayyee guddaa galatooma wanta fellee badaan jiru. Dhumarratti hordoftoonni amantaa ortodoksii irra deebiidhaan baga guyyaa kabaja cuuphaa bara 2018 tiin isin gahe jechaa akkasumas sagantaa kanarratti yeroo hirmaattan bareeddanii miidhagdanii duudhaa hawaasa keessanii kabajanii tokkummaa obbolummaa ijaarsa biyya keenyaa keessattiif gahee akka inni taphatu gochuu keessatti shoora mataa keessanii akka baatan waliin taphattanii gammaddanii yeroo gaarii akka qabaattan sagantaan kun sagantaa tokkummaa jaalala akka nuuf ta'u asumaan ergaa dabarsuu barbaada baga ittiin isin gahe. Ayyee isiniif illee ayyaanni kun ayyaana gaarii akka ta'u gamanuma isiniif hawwina guddisnee isin galateeffanna maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota poodkaastii Faanaatiin. Obbo Nagaash Solomoon Daayireektara Karooraa fi Baajataa Koomishinii Turizimii Oromiyaa ayyaana kana sababeeffachuudhaan ibsa bal'aa waan nu kennitaniif ulfaadha. Galatooma isinis. Ayyee. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya poodkaastii Faanaa keenya har'aatiin qophii addaa kan ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan cuuphaa akkamittiin damee turizimii guddisuu danda'a, damee turizimii keessatti akkamittiin fayyadamuu dandeenya kan jedhu irratti obbo Nagaash Solomoon waliin turtii nuti qabaanne kana fakkaata. Waan faana taatanii daawwattaniif guddisnee isin galateeffanna. Hordoftoonni amantii kiristaanaa hundumtuu bakka jirtan maratti ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jenna. Dabalaa Taaddasaan ture waan faana taataniif ulfaadhaa ayyaana gaarii. Ayyee obbo Nagaash Solomoon Daayireektara Karooraa fi Baajataa Koomishinii Turizimii Oromiyaa dhimma bunaa fi turizimii bunaa irratti ibsaa fi yaada bal'aa haala akkamitiin itti fayyadamuu dandeenya buna keessumattuu Oromiyaa beeksisuu irratti biyya keenya beeksisuu irratti kan jedhu ibsa bal'aa yaada bal'aa nuuf kennitaniif guddiseen isin galateeffadha. Isinis galatooma ulfaadha. Ayyee egaan kabajamtoota daawwattoota keenya poodkaastii Faanaa qophii dhimma keenya jedhuun dhimma isaa har'aa kan turizimii bunaa irratti xiyyeeffachuudhaan turtiin nuti obbo Nagaash Solomoon waliin taasifne kana fakkaata. Waan faana taatanii daawwattaniif guddisnee isin galateeffanna. Yeroo gaarii. Ashamaa kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Hordoftoonni amantii kiristaanaa marti baga ayyaana cuuphaa kan bara 2018 nagaadhaan isin gahe ayyaanni cuuphaa bakka jirtan maratti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Dhimma kana sababeeffachuudhaan cuuphaan qabeenya turizimii biyyattii guddisuu keessatti gumaacha maalii qaba kan jedhu keessummaa tokko as taffeerranneeti kan nuti jirru obbo Nagaash Solomoon Daayireektara Karooraa fi Baajataa Koomishinii Turizimii Oromiyaati. Isaan waliin turtii ni qaban turtii isaan waliin qaban nu faana bu'uudhaan nu hordofaa isiniin jecha ammallee irra deebi'uudhaan bakka jirtan maratti ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Obbo Nagaash guddiseen isin galateeffadha baga ayyaana cuuphaatiin isin gahe. Ameen baga walumaan geenye. Ulfaadhaa dhimma ayyaana cuuphaatii fi turizimii irrattidha kan nuti haasofnu. Thank you.